Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaataa chaanalii yuutuubii haaraa itti banattan akkaawuntii isaa karaa sirrii ta'een dogoggora tokko osoo hin uumin akkaawuntii Gmailii yuutuubiitii fi yuutuubii haala kamiin akka banachuu dandeessan irra baay'een namaanii dogoggoru. Yeroo chaanala banantanu dogoggora takka keessatti uumamee chaanaliin keessan akkasuma yuutuubiin keessan isin jalaa baduu danda'a. Guyyaa karaa sirrii ta'een chaanalii yuutuubii haaraa haala kamiin akka banachuu dandeessan. Channel YouTube banachuudhaaf gaa YouTube irraa eegasintanii profile keessanii tuqxo yoo YouTube kabraa qabaattan haala kanaan profile isinii baasa yoo YouTube hin qabaanne immoo mallattoo profile keessanii ganjallaa kanaan tuqxo haan immoo gubbaa irraa jechuudha. Profile keessanii eega tuqxanii haala kanaan isinii baasa akkaawuntii isa haala kamiin akka uumtan akkaawuntii uumnee kaanee maqaa banachuu qabdu maqaa YouTube ummachuu qabdu jechuudha. Haala kamiin akka YouTube bantan YouTube banuudhaaf gaa haala kanaan asirra eegasintanii Google account kajeeni tuqxu majammaraa duraa jechuudha. YouTube banuun duratti akkaawuntii Google bantu jechuudha. Google account qabaattan haala kanaan bilbila keessatti isinii baasa kan biraa qabaattan jechuudha. Kan YouTube waan ta'eef haaraa ni bantu adda azar account kan jedhe kana ganjallaa dhufuudhaan adda azar account kan jedhe kana tuquudhaan haaraa uumtu jechuudha. Gmailii haaraa kan YouTube ittiin banachuu jettanu kan bilbila keessaa irra galchuu hin qabdanu hundi keessan haaraa banuu qabdu asirratti yookaan immoo haaraa uumuu qabdu isin jedha. Haala kanaan gaa adda azar account kan jedhe eega tuqxanii gara fuula duraa deemuudhaan qulfii bilbilaa isin gaafata yookaan waan isin bilbilaan qolfattan paatarni jechuudha. Haala kanaan paatarni eegatti naqxanii gaa asirra yeroo dhuftan email or phone number kan jedhu kana ganjallaa create account kan jettu ni jirti. Create account kan jettu tuquudhaan gaa haala kanaan isinii banaa waa lama isinii baasa akkasuma isin ka awwalaa filattu for my business kan jedhu kana for my personal kan jedhu kana ni filattu jechuudha. Businessiin kan nama biraati personal kan gillii keessanii jechuudha. Yookaan immoo bilbilii namta takka for myself fedhee kan isin baasu jira ka awwala fudhattu jechuudha. Yookaan immoo ka majammaraa tuquudhaan asirra fidee isin gaafata maqaa keessan isin gaafata maqaa YouTube maqaa Gmailii YouTube jechuudha. Maqaa Gmailii YouTube maquma keessan yoo barreeffattan baay'ee bareedaadha. Maqaadhuma keessan jechuudha. Maqaa keessan yoo barreeffattan baay'ee bareeda asirratti maqaa YouTube ittiin banachuu barbaadan jechuudha. Maqaa keessanii ganjallaa kanatti maqaa abbaa keessanii yoo barreeffattan baay'ee bareedaadha. Ganjallaatti maqaa keessa gubbaatti maqaa keessan ganjallaatti maqaa abbaa keessan jechuudha. Haala kanaan gaa eega barreeffattanii kaasanii asirratti fi lafiiti kana xiyya kana ni jirti yookaan immoo next kan jettu kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu yeroo barreeffattanii fixan next kan jettu tuquudhaan fuula duraa godhuftanii asirratti dogoggora uumuu hin qabdanu yeroo banattanu akkaawuntiin kun yeroo takka eega bantanii booda dogoggora isin galcha. Kanaafuu yeroo haaraa banattan waa asirratti daa'ii isin gaafata guyyaa isin keessa dhalattan jechuudha. Guyyaa keessa dhalattan waa takka rakkina hin qabu guyyuma darbe takka ni guuttu jechuudha asirratti. Guyyuma darbe takka ni guuttu guyyaa keessa dhalattan jechuudha. Asaanu kanammoo manzi kan jedhu kanammoo ji'a keessa dhalattan takka irra yeessu jechuudha. Ji'a takkuma keessa keessu rakkoo hin qabu. Kan isin dogoggoruu hin qabne years kan jettu kana bara yookaan immoo waggaa keessa dhalattan bari isin keessa dhalattan bara darbe ta'uu qaba yookaan immoo bara waan darbee jechuudha. Bara 1990 wayii qabdu malee bara hamma keessa jirtan guuttachuu hin qabdan isin jedha asirratti bara 1990 wattanii eegaltu jechuudha. Kanaafuu asirratti haala kanaan bara 1990 wattanii haala kanaan ni barreeffattu tokkuma ni barreeffattu jechuudha. Eega barreeffattanii ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa mallattoo xiyyaa takka ni jirti asirratti kana okeetti gootanii eega fixanii kaatanii mallattoo xiyyaa takka ni tuqxu asirraa jechuudha. Mallattoo xiyyaa kana eega tuqxanii filannoo isinii baasa ganjallaa kanatti gender kan jedhu ganjallaa jechuudha. Gender kan jedhu ganjallaatti eega tuqxanii dhalaa wataatan family jettu dhiira wata immoo male kan jettu kana filachuudhaan gara fuula duraa deemtu. Haala kanaan eega filattanii next ganjallaa dhufuudhaan next gootu jechuudha gara fuula duraatti. Next gootanii eega tuqxanii gaa haala kanaan fidee isin baasa Gmail isin bantanii kaatan yookaan immoo barreeffattanii kaatan fidee isin baasa. Yeroo inni fidee isin baase ka awwalaa kana keessa raayitii gochuudhaan ganjallaa kana dhufuudhaan next gootu malee jechuudha. Ka awwalaa filattu sadiin keessaa. Haala kanaan gaa asirra eega geessanii paaspoortii isin gaafata. Paaspoortii isin asirratti uumuu qabdan lakkoofsaan wal makuudhaan paaspoortii qubeedhaan wal makuudhaan qubee guddaa ni gootu akkasuma lakkoofsa ni galchitu mallattoolee hurjii adda addaa galchuudhaan paaspoortii kana eega seef gootanii ganjallaa kaa dhufuudhaan paaspoortii isin galchuu qabda kan Gmailii waan ta'eef paaspoortii jajjabaa akka namni takka hin agarre paaspoortii jabaa ta'uu qaba isin jedha akka isin asirra galchitan yeroo isin dhuftanii haala kanaan next tuqxanii as geessan gaa asirratti lakkoofsa bilbilaa itti guutu isin jedha lakkoofsa bilbilaa keessan itti guutu kan mataa keessan jechuudha yoo ka'ee badee ka baafachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu amma isin agarsiisuufan waan ta'eef speak jedhee darfadha. Asirratti illee speak jettee darfattanii booda illee itti guutuu ni dandeessu lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Speak eega tuqxanii ammallee next jedhee ganjallaatti ni baasa next kaa tuquudhaan gara fuula duraa achi darbitu jechuudha ammallee. Haala kanaan gaa egaa amma kan nuti banuu jirru akkaawuntiidha.
haala kanaan eega fixxanii ay agir ka jedhu ganjallaa kaa tuquudhaan ni fixxu jechuudha. Kan nuti banuu jirru Gmail yookaan immoo Gmail YouTube jechuudha. Kan YouTube irratti hojjetu jechuudha. Awwala akkaawuntiidha keessin banuu qabdan. Gmail akkaawuntii eega bantee kaatanii YouTube maqaadhaa fi akkasuma kanneen biroo sirreessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ay agir eega gootanii Gmail fixxanii jirtu yookaan immoo bantanii fixxanii jirtu jechuudha. Hamma dudduubatti deebi'ee agarsiisa. Hamma haala kanaan eega Gmail bantanii fixxanii kaatanii ay agir eega gootanii seef isinii godha yookaan immoo akka saffisaan torkii saniitii isin gadhiisa. Gmail eega bantanii kaatanii haala kanaan isinii baasa gara siitingii keessa isin galchaa jechuudha. Gmail isin bantan gubbaarratti ni mul'ata. Akkasuma Gmail keessan gatii awwalaree bantaniif ammallee hin qollofamne jechuudha. Kanaafuu Gmail keessan haala kanaan isinii baasa. Hamma asirraa kana sirreessuun duratti dudduubatti deebi'ee isin agarsiisa. Haala kamiin akka YouTube wal quunnamsiiftan Gmail jechuudha. Dudduuba dhufuudhaan YouTube keessanii seentu haala kanaan eega seentanii ganjallaa kana switch account kan jettu ni jirti jechuudha. Switch account jechuudhaan akkaawuntii hamma kana bantanii kaatan Gmail yookaan immoo akkaawuntii isin bantanii kaatanu as keessaa ni filattu jechuudha. Akkaawuntii hamma bantanii kaatan bilbila irratti ni galchitu yookaan immoo bilbila akkaawuntii hamma bantan gubbaarra ni aansitu jechuudha. Akkaawuntii YouTube Gmail hamma bantanii kaatan gubbaa kanarra aansuudhaan haala kana isin baasa ganjallaatti qubee awwalaa bichaa isin baasa profaayilii hin qabu waan ta'eef akka hamma isin bantanii kaatan irra tokkodhaan akkaawuntii sana haala kan ni ilaaltu. Ammallee eruma gaxxu bakka kanatti create bakka jettu kana maquma keessa ganjallaa create name bakka jedhu kana tuquudhaan maqaa bantanii kaatan maqaa Gmailiti maqaa YouTube yoo jijjiiruu barbaadan jechuudha. Mallattoo qalamii kaa tuquudhaan jijjiiruu dandeessu. Ammallee picture ka jedhu kana footoo adda addaa kaa'achuu dandeessu. Handle jechuun linkii YouTubeiti. Kanneen kana yoo barbaadan maqaa Gmailitiin adda gochuu dandeessu. Mallattoo kana qalamii kaa yeroo isin tuqxanu jijjiiree isin agarsiisa haala kanatti jechuudha. Yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu. Yoo hin barbaanne immoo haaluma kanaan dhiisuu dandeessu jechuudha. Yoo kan jallaa kun linkiin akka isin kaawwachuu qabdan linkii maqaa keessaniin maqaan namni biraa yookaan immoo linkii keessaniin namni biraa yoo banatee raate hin ta'u waan ta'eef kanaafuu asirra tuquudhaan maqaa keessan search gootanii yookaan immoo maquma keessatti deeffattanii seef godhachuu qabdu. Ammallee kan jallaa kana create ka jettu kana yoo tuqxanii channel amma bantanii kaatan kana yookaan immoo ka hamma bantanii kaatan kana verify godhi jedhee isin gaafata jechuudha. Haala kanaan yeroo isin irra tuqxan ammallee YouTube keessan galchaa profile isaa tuquudhaan waan akka isin agarsiisa. Profile isaa irra tuqxanii haala kanaan isin baasa. Ammallee eruma tuqxu maquma keessan irra maqaa keessan tuquudhaan haala kanaan isin baasa. Ammallee create godhan yookaan immoo viidiyoo hin maxxansine jechuudha. Manage viidiyoo jechuun viidiyoo maxxansi yookaan immoo viidiyoo ammallee hin maxxansine yeroo isin maxxansitan viidiyoo isin maxxansitan ajajatti isin baasa. Kanaafuu mallattoo qalamii kaa tuquudhaan yookaan immoo mallattoo qalamii kaa tuquudhaan wanta isin barreessitantu jira asirratti mallattoo kana eega tuqxanii haala kanaan isin baasa. Yeroo isin mallattoo qalamii tuqxan haala kanaan maqaa keessan akkasuma chaanaalii linkii chaanaalii keessaniitii fi maqaa keessan asirraallee bakka hammaatiin sirreessuu dandeessu. Asirraallee sirreessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu asirraa yeroo seentan haala kanaan maqaan keessan isin baha. Kana tuquudhaan footoo hojjetatanii qabaattan kun ammallee asirra tuquudhaan profaayilii irra kaa'achuu dandeessu. Mallattoo kaameraa kaayoo tuqxan immoo footoo irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Asirra mallattoo qalamii kaa tuquudhaan waan irratti dubbachuu barbaada yookaan immoo waan irratti gadhiisuu barbaadan akka asirratti gadhiiftu yookaan immoo asirratti ni barreessitu. Chaanaalii kan keessan diraamaa ta'e diraamaa akkasuma barnoota ta'e barnoota diskiripshinii qubee hanga 5,000 fayyadamuudhaan barreessuu dandeessu. Isin jira qubee hanga 5,000 fayyadamuudhaan barreessuu dandeessu. Kanallee diizaayiniitti hojjetan agarsiisa. Kaameraallee bakka kaameraa tuquudhaan footoon keessa yoo irra kaa'attan baay'ee barbaachisaadha baay'ee kuni. Asirrattis mallattoo kana tuquudhaan mallattoo qalamii tuquudhaan waan irratti dalaguu barbaadan irratti barreessuu dandeessu ni jira. Haala isin viidiyoo itti maxxansuudhaan akkasuma chaanaalii maqaa keessaniin viidiyoo itti maxxansuu dandeessanuu fi haala isin itti fayyadamuu dandeessan guyyaa biraa sin agarsiisa. Haala kanaan chaanaalii akkaawuntii karaa isin ittiin banuu qabdanu YouTube irraan osoo hin taane akkaawuntii bakka biraatiin osoo hin taane YouTube irraan kan isin akkaawuntii YouTube banuu qabdan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuudhaan YouTube banadhaatti kutaa lamaffaa isaa akkaataa isin viidiyoo itti maxxansitanuu fi profaayilii irra kaa'achuu dandeessan ammallee karaa isin verify itti gochuu dandeessanu isin agarsiisa. Viidiyoo isinitti dheerataa haala kanaan banadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Chaanaalii kana yookaan immoo viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa namoota hedduu bira akka ga'utti hanga walitti deemnutti nagaan tura.